Akkam jirtu barattoota, egaa yeroo darbe herrega kutaa 4 boqonnaa 3ffaa waliin jalqabnee gilgaala 3.1 kutaa itti waliin ilaalla jennee dhaabne turre. Har'a gilgaala 3.1 waliin itti fufna jechuudha. Gilgaala 3.1 irratti maal jedha? Kanneen armaan gadii baay'isi jedha. Kanneen armaan gadii baay'isi jedha. Lakkoofsota nuu kenneera asitti. Jalqaba irratti 7 baay'isuu 100 jedha. Kana baay'isuuf maal goona? Jalqaba 100 si'a 7 jedha jechuudha. Walumaa galatti kun 100 si'a 7 baay'isi jedha. Kana jechuun qarshii 100 7 qabdu yoo ta'e meeqa jechuudha? Walumaa galatti qarshii 700 qabdu jechuudha. Qarshii 100 7 qabdu taanaan 700 qabdu jechuudha. 100 si'a 7 yeroo baay'isnu 700 nuuf dhufa jechuudha. 700 nuuf dhufa. Karaa biraa immoo maal goona jechuu dandeenya? 7 baay'isuu 100 goona jechuudha. 7 jalqaba 100 asitti barreessinaa. 7 immoo asitti barreessinee kana yeroo baay'isnu meeqa arganna jechuudha? 7 baay'isuu 0 jenna jalqaba. 0 lakkoofsi kamiyyuu 0dha yoo baay'atu 0 waan dhufuuf. 7 baay'isuu 0 isa kana jenna ammoo. Meeqa? 0dha kunis. Amma immoo 7 baay'isuu tokko ishee kana. Meeqadha? 7. Meeqa dhufe jechuudha? 700 nuuf dhufa jechuudha. Kanaafuu deebiin kanaa 700 ta'a jechuudha. Kan itti aanu 8 baay'isuu 1000 jedha. Kana jechuun 1000 si'a 8 jechuudha. 1000 si'a 8 jechuun meeqa jechuudha? 8,000 ta'a jechuudha. 8,000. Karaa biraa akkamiin hojjechuu dandeenya kana? Asitti jalqaba 1000 barreessinaa. Asitti immoo 8 barreessinee kana yeroo baay'isnu meeqa dhufa jechuudha? 8 baay'isuu 0 jenna jalqaba. 8 baay'isuu 0 0dha. 8 baay'isuu 0 isa kanaa 0dha. 8 baay'isuu 0 isa kanaa 0dha. Amma 8 baay'isuu 1dha amma immoo. 8 si'a 1 meeqadha? 8. Meeqa dhufe jechuudha? 8,000 dhufe jechuudha. Haala kanaanis hojjechuu dandeenya jechuudha. Asitti 6 baay'isuu 1000 jedha. 6 baay'isuu 1000 yeroo jennu meeqa nu dhufa jechuudha? 6 baay'isuu 1000 akkuma kan 8,000 kanatti yoo baay'isne 6 asitti godhannee 1000 immoo asitti yoo barreeffanne 6 baay'isuu 0 0. 6 baay'isuu 0 isa kanaa 0. 6 baay'isuu 0 isa kanaa 0. 6 baay'isuu 1 6. Meeqa dhufe jechuudha? 6,000 dhufe jechuudha. Kunis 6,000 ta'a jechuudha. Haala kanaan hojjechuu dandeenya. Daarratti 900 baay'isuu 2 yookiin 900 si'a 2 jechuudha. Gabaabaa isaatti yoo barbaanne kana maal gochuu dandeenya? 900 si'a 2 waan ta'eef walitti hidhuu dandeenya. 900 si'a 2 goonee yoo walitti hidhaanu meeqa ta'a jechuudha? 0 0 9 ta'uu 9 18. 1,800 ta'a jechuudha. 1,800 jechuu dandeenya. Yoo barbaanne immoo baay'isuudhaan yoo hojjennu 900 asitti barreessinee 2 immoo asitti barreessinee waliin baay'isuu dandeenya jechuudha. 2 baay'isuu 0 0. 2 baay'isuu 0 isa kanaa 0. 2 baay'isuu 9 yookiin 9 baay'isuu 2 jechuun immoo 18. 1,800 ta'a jechuudha. Haala kanaan hojjechuu dandeenya. Kan itti aanu 5 baay'isuu 2,000dha. Kana jechuun 2,000 si'a 5 jechuudha. 2,000 si'a 5 yeroo hojjennu meeqa ta'a? 2,000 5 yoo baay'isnu yoo barbaanne 2,000 ala 5 walitti hidhuu dandeenya. 2,000 bakka 5tti barreessinee walitti hidhuu dandeenya yookiin 2,000 baay'isuu 1 2,000dha. 2,000 baay'isuu 2 4,000dha. 2,000 baay'isuu 3 6,000dha jennee hojjechuu dandeenya. Karaa gabaabaa immoo yeroo jennu maal goona? 2,000 baay'isuu asitti 5 barreeffanna jechuudha. Kan asitti sararree akkas goonu 5 baay'isuu 0 0. 5 baay'isuu 0 isa kanaan 0. 5 baay'isuu 0 isa kanaan 0. 5 baay'isuu 2 10. Meeqa ta'e? 10,000 ta'e jechuudha. Gabaabaa isaatti akkasiin hojjechuu dandeenya jechuudha. Kan itti aanu 5 baay'isuu 3 baay'isuu 500 jedha. 3 baay'isuu 500 yeroo hojjennu maal goona? Yoo barbaanne
500 si'a 3 walitti da'uu dandeenya. 500 si'a 3 walitti da'uu dandeenya. Akkas goone yoo walitti daanu meeqa arganna? 0, 0, 5 si'a 3 immoo meeqadha? 15 ta'a jechuudha. 1,500 ta'a deebiinsaa. 1,500. Karaa biraa immoo yeroo jennu 500 asitti barreessinee 3 immoo asitti barreessinee yeroo baay'isnu 3 baay'isuu 0 0, 3 baay'isuu 0 0, 3 baay'isuu 5 15. Meeqa ta'e? 1,500 ta'a jechuudha karaa kanas yeroo hojjennu. Kan itti aanu irratti 9 baay'isuu 1,000 jedha. Kana hojjechuudhaaf maal goona? Yoo barbaanne 1,000 si'a 9 walitti da'uu jechuudha. 9 baay'isuu 1,000 jechuun yookiin 1,000 si'a 9 jechuun 1,000 si'a 9 irra deddeebi'anii walitti ida'uu jechuu wajjin wal qixadha jechuudha. 1,000 si'a 3 irra deddeebi'anii walitti ida'uu wajjin wal qixadha. Kanas yoo barbaanne 1,000 karaa salphaa akka kanaan hojjechuu dandeenya. 1,000 baay'isuu asitti immoo 9 goonaa jechuudha. Bifa kanaan yeroo baay'isnu 9 baay'isuu 0 meeqadha? 0 jenna. Lakkoofsi kamii 0dha yoo baay'atu 0 waan ta'uuf. Amma immoo isa kana wajjin meeqa? 9 baay'isuu 0 0. Amma immoo 0 isa kana wajjin 9 baay'isuu 0 0. 9 baay'isuu tokkoon immoo meeqa? 9 jechuudha. Meeqa arganne? 9,000 arganne jechuudha. Deebiinsaa 9,000 nuuf ta'a. Karaa biraa immoo 1,000 si'a 9 yeroo hojjennu 1,000 ida'uu 1,000 jennaa jechuudha. Yookiin 1,000 baay'isuu tokkoon meeqadha? 1,000 jenna. 1,000 baay'isuu 2 1,000 baay'isuu 2 meeqadha? 2,000 jenna. 1,000 baay'isuu 3 3,000 jenna. 1,000 baay'isuu 4 4,000 jenna. Akka kana jennee 1,000 baay'isuu 9 meeqa ta'a jechuudha? 1,000 baay'isuu 9 9,000 ta'a jechuudha. Kan dhumarratti nuuf kennameeru 4 baay'isuu 800dha. Kana yeroo hojjennu 4 baay'isuu 800dha. Jalqaba 800 barreessinaa. Asitti 4 barreessinaa. Yoo baay'isnu kana 800 baay'isuu 4 yeroo baay'isnu 4 baay'isuu 0 0, 4 baay'isuu 0 isa kana 0, 4 baay'isuu 8 yookiin 8 baay'isuu 4 jechuun 8 si'a 4 jechuudha. 8 si'a 4 meeqa jechuudha? 8 si'a 4 8 si'a 2 16dha. 8 si'a 4 32 jechuudha. Kanaafiyyuu meeqa ta'a? 32. Walumaa galatti 3,200 jechuudha. Deebiinsaa 3,200 ta'a. Yookiin immoo maal goona? 800 baay'isuu tokkoon 800 jenna. 800 baay'isuu 2 800 baay'isuu 2 meeqa ta'a? 8 baay'isuu tokkoon 800 yoo ta'e 8 si'a 2 jechuudha. 800 si'a 2 jechuudha. Meeqa ta'a? 1,600 ta'a. 8 baay'isuu 3 800 baay'isuu 3 meeqa ta'a? 2,400 ta'a jenna. 800 baay'isuu 4 meeqa ta'a jechuudha? 2,400tti 800 yeroo dabaltan 3,200 arganna jechuudha. Haala kanaan hojjechuu ni dandeenya karaa salphaasaa jechuudha. Kun egaa gilgaala 3.1 haala kanaan hojjennerra kutaa itti aanuttis kan kutaa itti aanu waliin kan ilaallu waan ta'eef kutaa
kutaa itti aanu dafee akka isiniif gadhiifamuuf yookiin yeroo hojjennee gadhiifnu akka dafee isin qaqqabuuf chaanaalii kana subscribe gochuu hin dagatinaa. Akkasumallee hiriyoota keessaniif qooda barattoota baay'ee bira geessisaa. Viidiyoon kun kan isinitti tole immoo like gochuu hin dagatinaa, like godhaa. Akkasuma yaada qabdaniif kamiifiyyuu komentii irratti yaada keessan nuuf kennuu dandeessu. Galatooma.